Itoophiyaatti haati warraa yoo nyaata gubde reebamuu qabdii jedhanii dubartoonni yaadan dhibbeentaa 55. Kana qofaa miti. Atakaaroo yoo kaastee abbaa warraa toon beeksisiin manaa yoo baate ijoollee qabachuu yoo dagatte akkasumas saalquunnamtii yoo dhowwatte reebamuuf sababiin gahaa jira jedhanii amanu. Dhiiroti ilaalcha wal fakkaataa qaban kan dubartootarraa lakkoofsi isaanii xiqqoo ta'us garuu isa kanaan duraarraa dhibbeentaa 11 dabaleera. Hubadhu kana jechuun haadha warraa ofii reebuun sirriidha jechuu miti. Inumaayyuu reebicha dabalatee haleellaan mana keessaa seera yakkaa Itoophiyaan hanga waggaa 15 nama adabsiisuu danda'a. Tajaajilli Istaatistiksii Itoophiyaa qorannoo uummataa bal'aa gaggeessuun gabaasa baaseen dhimmi haleellaa dubartootaa dabalameera. Adoolessa 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa qorannoo marsaa duraa ifa taheen namoonni 30,000 hirmaachuun eerameera. Qorattoonni haalota 5 tarreessuun jechuunis nyaata gubuu, atakaaroo baay'isuu, abbaa warraa osoo hin beeksisiin manaa bahuu, ijoollee qabachuu dagachuu fi saalquunnamtii dhowwachuun haadha warraa reebuuf sababii gahaadha jechuun ilaalcha dubartootaa fi dhiirotaa gaafatan. Dubartoota gaafataman keessaa dhibbeentaan 55 eeyyee deebii jedhu kennaniiru. Dhiirota gaafataman keessaa dhibbeentaan 39 ilaalcha wal fakkaataa qabu. Isaan keessaas baay'een isaanii haadha warraa isaanii dhaanuun sirriidha jedhanii kan amanan yoo ijoollee qabachuu dagatanidha. Gabaasa kanaan lakkoofsi dubartootaa sababii gahaa jedhaman kunneeniif haati warraa reebamuu qabdii jedhanii amanan kan dhiirotaa caalus isa kanaan dura turerraa garuu hir'iseera. Tajaajilli Istaatistiksii Itoophiyaa waggaa 10 dura yeroo qorannoo wal fakkaataa gaggeesse ilaalchi kun dhibbeentaa 63 ture. Waggaa 25 dura ammoo dhibbeentaa 85 ture. Yeroo keessa hir'isaa akka dhufe qorannoon kun akeekeera. Faallaa kanaan ammoo lakkoofsi dhiirota ilaalcha akkasii qabanii dhibbeentaa 11 dabaleera. Waggaa 10 dura haadha warraa sababa gahaan reebuun sirriidha jedhanii dhiiroti amanan dhibbeentaa 28 qofa turani. Dubartoota magaalaarra, dubartoota baadiyyaa, dubartoota barumsa idilee qabanirra, dubartoota barumsa idilee hin qabnetu reebichi yookiin haleellaan haadha warraa akkasii kun sirriidha jedhee amana. Dubartoota barnoota idilee hin arganne keessaa harki 63 haadha warraa reebuuf sababiin gahaa jira jedhanii amanu. Dubartoota barnoota sadarkaa lammaffaa ol argatan keessaa yaada wal fakkaataa kan qaban dhibbeentaa 29 qofa akka ta'e qorannoon kun mul'iseera. Naannoon Sidaamaa nyaata gubuu fa'iif haati warraa dhaanamuun ishee sababii gahaadha jedhanii dubartoota amanan dhibbeentaa 74 qabaachuun sadarkaa jalqabaarra jira. Naannoo Somaaleetti haati warraa sababiiwwan kunneeniif dhaanamuu qabdii jedhan dhibbeentaa 23 qofaadha. Kunis birqabaan isa gadi aanaa ta'ee argameera. Hooggantuun dhaabbata mirga dubartootaaf falmu Seetaawwit Dr. Sihin Tafarraa lakkoofsi dubartootaa sababiin gahaan yoo jiraate haadholiin warraa reebamuun sirriidha jedhanii amanan kan dhiiraa caaluun isaan hin amansiisu. እውነት ለመናገር የሚገርም አይደለም። አብዛኛው ዲኤችኤስ ከዚህ በፊት ያለፉት ላይ dubartoonni dhiircaalaa reebichi haadha warraa sirrii jedhanii amanuun haara miti. Garuu qorannoon ilaalcha namoota irraa dalagamuu dhuga jiruu mul'isaa jechuu miti. Sababi isaa dhiiroti gochaanii kun sirrii mitii jedhanii hin amanan taanan miidhaan dubartoota haal kanaan ittiin fuuf ture. Yeroo baay'ee qorannoo keessatti namoota deebii qorattoonni barbaadan kennaniitu jira. Deebii dhugaa osoo hin taane sirrii isa jennee yaannuu kennina. Kanaaf dhiiroti yeroo gaafataman lakkii haadha warraa reebuun sirrii mitii jedhu. Garuu dhibbeentaan hamam guddaa dhiirri haadha warraa dhaanuun sirrii mitii jedhee yaada taanan eenyutu haadha warraa reebre. Kanaaf gaaffiin yookiin qorannoon ilaalchaa daangeffama. Wanti qabatamaan jiru ilaalcha caalaa dhuga hawaasaa argisiisa. Dr. Sihin dubartoonni miidhaan mana keessatti irra ga'u sirriidha jedhanii akka amanan sababiin isaan taasisu baay'ee tahuu himu. Dubartoonni umurii malee heerumaaf kennamuu, maatii isaaniirraa reebichi akka waan sirrii ta'etti argaa guddachuu akkasumas diinagdeedhaan hirkattoota tahuu akka fakkeenyaatti kaasaniiru. Naannoo tokko tokkotti reebicha dabalatee miidhaan qaamaa fi qalbii akka miidhaatti yookiin haleellaatti akka hin ilaalamne Dr. Sihin ni himu. Akka qorannoo kanaatti dubartoota abbaa warraa yookiin jaalallee qabaatanii beekan keessaa dhibbeentaan 30 haleellaan yookiin miidhaan qaamaa, miiraa fi saalquunnamtii irra gahee beeka. Dubartoota miidhaman keessaa harki 58 gargaarsa argachuuf hin gaafanne yookiin immoo waan irra gahe hin dubbanne. Tarkaanfiiwwan hubannoo uumuu babal'isuu, tajaajila seeraa, fayyaa fi deeggarsa xiinsammuu dubartoota miidhaan irra gahuuf kennuu akka yaada gorsaatti gabaasichi dhiyeesseera. Akka gabaasni qorannoo kanaa agarsiisutti dubartoota Itoophiyaa abbaa warraa yookiin jaalallee qabaatanii beekan keessaa
dhibbeentaan 30 miidhaan yookiin haleellaan qaamaa, haleellaan miiraa fi haleellaan saalquunnamtii irra gahee beeka.